السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya ka islaamaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka addunyaa fi ka aakhiraa kan duniyaa fi aakhiraa kan ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa kana keessa jirtan ilmaan Oromootii fi ilmaan Habashaallee haa taatu hundumti keessan waan isin gaafadhu duraan dursee salaamtaa rabbiitiin irra rabbusa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kanuma hoo achumaanoo dabree maal godhaa? Namaan footoo suuraa isaa asirra maxxansu kan agartanii nama kan agartanii namni kun waan inni nama godhe waan biyya godhe waan inni na godhe ana waan inni na godhe dalagaa inni waan inni narra dalage Naayiroobii Keeniyaa keessatti inni rabbii tokkicha qofaaf beeka. Duuba har'aan tana haga danda'u tokko asirra maxxansee YouTube kanarra maxxansee waan inni na godhe takka takka irraa dubbachuu barbaada. Warreen viidiyoo tana agartan rabbii keessan sodaadhaa, rabbii guyyaa qiyaamaa sodaadhaa. Waan isiniin gaafadhu kabajaa fi obsaa fi warrooman waan isiniin gaafadhu tanii waan isiniin kadhadhu share subscribe like copy link share subscribe adara rabbii isin kadhadha. Kaan itti aansee waan inni isinii handu himu gocha namni kun dalage gochi namni kun dalage wallaahi gaa magaalaa Naayiroobii keessatti waan inni irra dalage waan ana qofaa miti uummata Oromoo ka sanuu beera dulloota ka inni nyaatin ka inni maallaqa nyaatin attaallalee shawwaduudhaan akkanaan sii godha UN'n sii geessa Aayiliyaansiin sii baasa maandeetaan sii baasa akkanaan sii godha jedhee maallaqa doolaara 5,000 doolaara 3,000 doolaara 300 doolaara 2,000 namni inni hin nyaatin yoo akkam xiqqaa maallaqa Keeniyaa shilingii 100 irra xiqqaa akkasiin nyaatee lafa nama xaragee akkasumaanuu warra biyya tanaa dahininnatii biyya tanaa afaan Itoophiyaatti afaan Faranjiitti CID warra jaan isaanii waliin dalagaa maal jettaniin BCI moo DCI warra DCI warra jasanii waliin dalagaa tanaan nama sodaachisaa namni hundi ni sodaata Oromoon hundi ni sodaatti. Rabbiin animmoo sodaa isaa dhiiseetiin isa maaliif nama kana zallamta maaliif nama kana goota aboo Oromoodhaa miti jee anis dubbadhee jennaan maal si dhibe jedhee warruma isaa san DCI san na hiisisee akkasitti san boodaanii dubbiin bakka jabduu dheetee anilleen kasasee ragaa gurubbii qaba dalagaan isaa dalagaa human traffic hojjeta. Mootummaan Itoophiyaa ni barbaada nama kana mootummaan Itoophiyaa ni barbaada mootummaan lachuu ni barbaada dhukatee Naayiroobii Keeniyaa keessa dhukatee amata heddila kana nama basabbasee afaan Faranjii beekaa nama saamuudhaan nama bakka nama aca barbaarummaan malaammaltummaan bifa saniin namichi kun nama fixee namni inni nyaatin hin jiru kunuu suuraan isaa tana maqaan isaa Jaabir Jaaniin dhalataa Arsiitii. Duuba namni kunii namni nama kanan kasasin namni nama kanatti haajaa hin qabne namni nama kanan barbaanne hin jiru yoo jiraate akka jibaadha. Kanaaf namni kun nama kanaati ammaan tana ammoo biyya tanarra keessaa deemee jira. Ispoonsara 5 gurubbii kan Kanaadaa san nam tokko bitee fi nama saahiba isaa tokko jira nama duriyya tokko kan biyya Kanaadaa san jiru bitee fi barana rabbi asirraa baasee duuba odoo barbaadannu deemuma dhageenya malee quban qabnu hin beeynu. Amma deemee dhageenye duraan eeguu jirra ragaa itti barbaadu jirra ragaa itti wali qabu jirra isa kana kasasuudhaaf duuba nama kana oduma nuti quban qabaanne nam tokko dhageenye deeme huma jaanii nama tokko saahiba isaan bar deemee jira asin jiru bar maal jaanii natti himanii. Kanaaf kunoo har'aan tan eega deeme jedhee maal waan hin godhu dhabee akka godhu dhabee bakka ragallee itti barbaade ragallee itti argame ragaa namni inni nyaatin hin jiru yoo akkam xiqqaate nama 7 hin dhiyeessa. Kanaaf nama kana share godhaatii nama kana seeraaf akka nu dhiyeessitan namni kun seeraaf akka barbaadamu haqa namaa nyaatee biyya san dhaqe haqa namaa nyaatee faranjii biyya faranjii san dhaqe korraapshanummaa yoo faranjiin irraa qabaatte afaan kiyya kana afaan faranjiitti illee hiika afaan biratti illee namaa hiika afaan gartee faranjiin dhageessutti namaa hiika. Kanaafuu faffacaasaa biyya hunda waliin gaa isiniin jaa. Ani waan inni na godhe mee xiqquma irraa isinii tuqaa xiqqishoo irraa isinii tuqaa
faayila kiyya kan Kiitu Shari'aa jiru. Kiitu Shari'aa ragaa godhee ani isa rikoordii godhee guruuba isaa hunda rikoordii godhee ani achirra kasasee yennaani gaafa kaan na duuba deebi'ee an isa ratta'ee yennaan isa moohee yennaan na duuba deebi'ee maallaqa kafalee fi faayila kiyya kan achi jiru sanii fi sagalee isaa tagartee rikoordii godhan san hunda akka isiin awwaalamtu akka isiin ol hin baane hunda taasisee maallaqa kafalee awwaalsise na jala awwaalsise namichi achirra dalagu kan wanni guruubii maali Kiitu Shari'aa san gubbaa dalagu gaafa sana yeroo saniif kan keezii kan harkaa qabu maqaan isaa